Konkolaattota abbaa miila sadii kan boba'aa qusatanii fi humna guddaa qaban bitachuu yaaddaniittu. Maarree konkolaataa abbaa miila sadii Filiik Indiyaan isiniif dhiyaateera. Bu'aa oomisha warshaa keenyaa kan ta'e nageenya keessaniif qabattoo balbala isin bashannansiisuuf sagalee gurra namaatti tolu kan baasu sagalee guddiftuu teeppii filaashiin taphatu akkasumas motora konkolaataa keessaniif kuuleriin qophaa'eera. Maal kana qofa bakkee moobaayila chaarjiitti godhattan qaama aduu isinirraa dhoowwu yoo tarii walitti bu'iinsi uumames konkolaataan keessan akka ህይወት በማለዳ የሚጀመር የማያቋርጥ ጉዞ ነው። ነመስቴ ኢትዮጵያ ፍሊክ ምቾትና ጥንካሬ የያዘው ህንድ ሰራሹ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ደህንነቱ ለተጠበቀ ምቹ ጉዞ ዋስትናን ይዞ መጥቷል። የመለዋወጫ እጥረት አይታሰብም። በ9449 ላይ ፍሊክ ይበሉ። ሁሉም አይነት መለዋወጫ ያለምንም ጥበቃ ለክቡራን ደንበኞቻችን ለ6 ወር የትኛውንም የሰርቪስ አገልግሎት በነፃ። አድራሻችን አዲስ አበባ ዋናው መስሪያ ቤት ስታዲየም ናሽናል ታወር 5ኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። ለቡ መብራት ኃይል የሽያጭ ማዕከላችን ጎራ ይበሉ። በክልል ከተሞች በብዛት ያገኙናል። ፍሊክ የምቹ ጉዞ ዋስትና። ፍሊክ ከኒው ፍላወር ጀነራል ትሬዲንግ የቀረበ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كبجمتوتا في جالة تمتوتا خردوتا غباياتو بي نگيني كيس سمبردا نگاجرا الحمد لله إيجا كبجمتوتا في جالة تمتوتا خردوتا كينا وروني يرو جل كباتي بكروتو چانالي خانا رفتا سبسكرايب gochuudhaan maatii keenya dabalama maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jira. Egaa guyyaa har'aa odeeffannoo tokko qabadhee isin dhufee jira. Innis haala gabaa irratti kan hundaa'e gaafii hedduu keessanii kan ta'e baajaajiin biyya keenya keessatti gatiin isaa maal fakkaata, baajaajii bitaniitiin dalaguun bu'aan isaa hoo akkamii waan jedhu deebii waan isiniif ta'e qabadhee isiniif dhufee jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Egaa akkuma jalqabarratti isinii kaasuuf jaaletti baajaajiin yeroo kana gatiin isaa baay'ee tokko dabaluudhaan wal qabate gatii yeroo darbe isin biraan gahaa tureen garaagarummaa hedduudha kan inni qabu jecha kanaafi garaagarummaa jidduu isaanii jiru irratti hundaa'uudhaan yeroo kana hoo gatiin isaa maal fakkaata kan jiru baajaajii baay'ee isaa gatii isaa qabadhee isinii dhufee jira. Akkasumas immoo haala taasisaa CC hangamii yookaan immoo humni isaa hammam akka ta'e meeshaalee akkamii waliin akka gurguramuu fi tokko isaa gatiin isaa maal akka fakkaatu hammam deemuu akka danda'e walumaa galatti information guutuu wajjin qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti baajaajiin isin biraan ga'u TVS baajaajii kan jedhamu kan amma suuraa irratti argaa jirtan kana akkuma argaa jirtan kanatti baajaajii ciminni hedduu qabudha jechaadha. Irra caalaatti kobilistoonii fi ispaaltii irratti kan inni dalaguudha jechaadha. Humni isaa kobilistoonii ispaaltii irratti darbee daandii piistaa baadiyaa keessatti dalaguudha. Humni isaa baay'ee cimaadha miti. Isa kanarra baajaajii arrii osoo fayyadamtanii warroonni baadiyaa irratti bitachuu barbaadan kobilistoon yookaan ispaaltii irra warroonni hin taane jechaadha. Kanaaf inni kun CC yookaan immoo paawuriin isaa humni isaa 200 CC dha. Meeshaa jijjiirraa guutuu wajjin kan inni gurguramu gatiin isaa qarshii 200 fi 80 gurgurama jechaadha. Gatii kanaan bitachuu ni dandeettan warroonni qarshii hamma kanaa qabdan bitachuu ni dandeettan jechaadha. Qarshii 200 fi 80 ittaan Fliik Indiyaan baajaajii kan jedhamu baajaajii amma suurarratti argaa jirtan kana moodelii 2022ti. Jijjiirraa meeshaalee guutuu kan inni qabu jechaadha. Humni isaa 200 cc dha. Wabii 6 kan inni qabu yoo bitattani meeshaan kamuu yoo waa ta'e wabii 6 kan inni qabu. Chaarkii fi sharaan isaa kan galeedha jecha akkuma argaa jirtan kanatti baay'ee baajaajii baay'ee yeroo bitamu sharaan duuba sharaan adiin kuni ofii keessan erga baajaajii bittanii booda kan itti galchisiisuu dandeettan jechaadha. Inni kun ammoo wanta adda isa godhu meeshaa hunduma isaa qaba. Bittanii hojiirra oolchuu qofa jechaadha. Sharaa kana wajjin kan inni gurguramu. Fileeshii kan fudhatuu fi chaarjiis kan waan bilbilaas ta'e konkolaachisaa yeroo konkolaachisu bilbilarraa chaarjessu akkasumas ammoo bulutooziidhaan sirbuu kan danda'u jechuudha. Fileeshiis kan ofii irratti fudhachuu danda'u moodela haarawaa moodarnaayiz ta'ee kan dalagameedha. Gatii isaa beekuu barbaadan qarshii 235 yoo qabaattan baajaajii kana bitachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa baajaajiin kun haala lamaan kan inni gurguramu. Baankii hojii gamtaa Oromiyaatii walii galuudhaan kaffaltii isaa walakkaa parsantii 50 kaffaltaniiti. Isa kaan ammoo bifa liqiitiin kan isinii kennamu jira. Isa sanas ammoo baankii hojii gamtaa naannoo keessan jiru dhaxxanii odeeffannoo jiru achirraa argachuu ni dandeettan. Isa sirraa fi ammoo yeroo biraanis isin biraan kan ga'u ta'a. Kanaaf haala lamaan argachuu dandeettan. Kaffaltii isaa
kan kaffaltii al takkaatti xumurtanii kaffaltiin jalqaba isaa akka bittaatti bitachuu barbaadan qarshii 200,035 yoo qabaatan qarshii kana hunduma cuftanii yeroo takkaatti bitachuu dandeettan warreen qarshii hamma kana hin qabne parsantii 50 kana immoo walakkaa kana kaffaltanii isa immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaa naannoo keessan jiru walii galtaniiti akkaataa itti isinii kennamutu jira waan ta'eef isaanis gama saniin akka beektan isiniin jechuu barbaada. Inni taanu baajaajii BMP baajaaj kan jedhamu kaargoodha jechaadha kan fe'insaati kan nama argaa jirtan kun kan fe'insaati jechaadha kan yaabbii kan nama fe'us jira kun kan meeshaa fe'u lamaan isaa iyyuu sanbiraan gaha inni kun cc 435 humna baay'ee kan inni qabu jechaadha. Kuntaala hamma 5 fe'uu danda'a baajaajiin kun kuntaala hamma 5 ol hamma 10 fe'uu danda'a. Iddoo fe'insaa kanarratti duubaan fe'amee shafee irratti fe'amee jiru iddoo argaa jirtan kanarratti jechaadha ofii keessan irratti hojjisiiftanis kuntaala yookaan immoo fe'aa baay'ee akka qabatu gochuu ni dandeettani akka achi warshaadhaa bahee gurguramu kanatti immoo hamma kuntaala 5 kan inni fe'uu danda'u jechaadha jijjiirraa gahaa kan qabudha. Gatiin isaa qarshii 370 yoo qabaatan bituu ni dandeettan jechaadha. Kaffaltiin isaa al takkaatti kan xumuramuu fi dhattanii suuqarra kan bitattan waan ta'eef kaffaltii kana qarshii hamma kana al takkaatti qabaachuu qabdan qarshii 370 qabaachuu qabdan jechaadha. Kanaaf namoonni magaalaa keessatti ofii keessanii dukkaana qabdan yookaan suuqa garaagaraa qabdan meeshaa iddoo bittan irraa gara mana keessanii geeffachuu ni dandeettan. Isa kanaan alattis tajaajilaaf yookaan ammoo biizinasiidhaaf barbaadan meeshaa kaffaltiidhaan nama iddoo iddootti geessuu dandeettanii jechaadha. Kanas baay'ee tokko bareeda biizinasii ajaa'ibaati. Haala kanaan biizinasii keessan seenuu dandeettan qarshii amma kanaa qabaatan jechuu barbaade. Itti aansuudhaan isuma kana kan fe'insaa kan nama fe'u jira waan ta'eef shifeerii dabalatee yookaan immoo konkolaachisaa dabalatee nama 7 fe'uu kan danda'u jechaadha. Fafoo isaa irratti nama 2 fi duuba irratti nama 4 konkolaachisaa dabalatee nama 7 kan fe'udha jechaadha. Baajaajiin kun waan TVS haa ta'u fileekiin kunis RE dabalatee nama 3dha kan isaan qabatan konkolaachisaa wajjin nama 4 kan qabatan kun wanta adda isa godhu nama 7 qabachuu ni danda'a. Kanaaf biizinasiin inni galchu kaawwan irraa olaanaadha jechuu barbaadeeti. Nama 7 konkolaachisaan alatti nama 6 qabata. Gatiin isaas akkuma kan fe'insa kan namaa kunis qarshii 370 yoo qabaatan bitachuu ni dandeettan jechaadha. Beekuu barbaadani BMP baajaaj jedhama kan fe'insaa fi kan nama fe'u jechaadha. Kan meeshaa fe'u kun kaargoo yookaan immoo kan fe'insaa jettanii bitachuu dandeettan inni kun ammoo kan namaati. Gatiin isaa wal fakkaata jechaadha qarshii 370 jira. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya gatiin baajaajii kan akka hammaatti simbiraan gahaa ture kana jechaadha. Itti aansuudhaan baajaajii baay'ee filatamaa fi moodela haarawaa akkasumas immoo cimina hedduu kan qabu magaalaa keessatti ta'ee baadiyyaa irratti ittiin hojjechuudhaaf baay'ee tokko mijaa'aa fi filatamaa kan ta'e cimina hedduu kan qabu RE baajaajii kan jedhamu jechaadha. Kan suuraa irratti argaa jirtan kun keessattuu naannoo baadiyyaa irratti baajaajii kana hojjetan baay'ee tokko faayidaa qabeessa filannoo namoota hedduuti humna hedduu kan qabudha jechaadha. Kanaaf isa kana bitachuu barbaadan qarshii 320 bitachuu ni dandeettan. Isa sirraa fi moodelli isaa moodela bara 2022ti humni isaa 200 cc jechuudha. Kanaan jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamsisan jechuu barbaada. Gaafiin keessan deebi'ee jiran atti fakkaata waan ifa isin hin taane fi gaafii qabaatan koomentii jalatti barreessuu hin dagatina. Yaada keessanis koomentii jalatti barreessatiin nu jajjabeessa iddoo tokkoon gora qanutti waan sirreessan nu himaa isin jechuu barbaada. Hamma xumuraatti waan hordoftootni galatoomaa galanii keessan dachaadha viidiyoo biraatiin hamma walitti deemtu nagaan naaf tura jecha amma sirra deebuudhaan warroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalamaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deemnutti bye.